Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun kam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii naa ta'u jira jirtu bakka irra deebiin gara chaanaalii kanaadha nagaan dhuftan isin jecha har'a jechuudha viidiyoo ajaa'iba tokko qabadee isinii dhufeetiin jira waa'ee fayyaadhaan kan wal qabatu jechuudha viidiyoo keenya jalqabneeti jirra bakka nagaan dhuftan intiroo kana booda walitti deebina. Hordoftoota kiyya kabajamoo bakka nagaan dhuftan isiniin jedha irra deebiidha jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaaf jaalalaa isin haadha qabu jecha har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko namoonni hedduun itti rakkataatee jiran tokko isinii qabadeetii dhufeetiin jira waan kana immoo nama itti hojjetellee kan argeetii jiru jechuudha kan argeetii jiru viidiyoo kana jechuudha akkanaan isiniif waraabaatee hin jiru jechuudha namoota waan kana hojjetaniitii bitataniitii jechuudha itti fayyadamanii argeedha jechuudha har'a waan isinii qabadeetii dhufe akkuma matu duree irratti jalqaba irratti agartan kana jechuudha. What is this? Melalame minoxidil waan kana melalame waan kana ni beektani dhiiroo ni beektani namoonni mataan keessa muluu ta'e kan akkuma jechuudha dheengadda ajandaa ta'eetii fakkeenyaaf Nasraa Gorsuuf mataan muluu ta'e akkasuma immoo namoota hedduu jechuudha muluu ta'e jechuudha akka qaanqee shawuu ni beektanii rifeensi isaadhaa dhiiroo akkuma akka ajaa'ibaati jechuudha waan kana jechuudha wanni kun jechuudha rifeensa namaaf baasa namoota areeda hin qabne namoota jechuudha rifeensa hin qabne jechuudha mataadhaa muluu baasan jechuudha namoota akkasuma ammallee dhiiroo ajaa'iba ta'ee jira shamarranillee kan muluu baasan ni jiranii kan rifeensa hin qabne jechuudha argeetiin beeku jechuudha akkuma ajandaa ta'eetii sooshaal miidiyaa kanarra deemaatee ture sanuma arge malee ammas hin dura jechuudha waan arge hin jiru egaa jechuudha amma sanirraa kan ka'e jechuudha ajandaa saniitiif osoo hin taane barumsa isiniif kennuudhaaf jechuudha barumsa isiniif kennuudhaaf ijoolleen jechuudha qaxaleen akka kiyyaadhaa areeda hin baasiin kun jechuudha kana bitadha nin argeetii jirani nama godhatee baafateen arge jechuudha anilleen jechuudha amma osomaan jechuudha barumsa kana jechuudha isiniif fidin durumaanii baaseetii jira amma maashaallah amma guddatu jira amma jechuudha walumaa galatti jechuudha minoxidil jechuudha waan kana jechuudha bakkuma jirtanii suuraa kaafadhaati screenshot godhadhaa laala suuraa kaafadhaati screenshot godhadhaadha rifeensi keessan yoo mulaa'e bakka muluusan akkas tuqattanii jechuudha tuqxanii akkam gootan kanaan jechuudha keessa naxxaniituma jechuudha achi booda kunoo akka jechuudha ishiin uraa qabdii uraa tanaanii itti naxxaniiti akkasitti keessa baastaniiti bakka rifeensi keessan muluu ta'essan jechuudha irra dibdanii jechuudha mataa ta'us rifeensa ta'us jechuudha ni dibdanii ammallee bakka biraadha jechuudha walumaa galatti amma kan baay'ee wanni isinii qabadheetti dhufe jechuudha tokkoffaa areeda irratti xiyyeeffadhe jechuudha namoonni hedduun jechuudha dhiirti tun maaliif bareeddii yoo jedhan ta'e irra baay'ee dhiirti tun jechuudha areeda qabdi jechuudha namni areedni kun sunnaadha jechuudha waan ta'eedhaafuu areedni sunnaadha waan ta'eedhaafuu dhiirti immoo areeda kanaan ni bareeddi jechuudha warroonni hin qabne jechuudha warroonni hin qabne waan kana bitattanii jechuudha itti fayyadamuu qabdanii akkaataa itti fayyadamtan immoo isiniif hima obsaan gadhaa iskiippi gootee biran darbin laayikii godhi subscribe godhi share godhi buleeyyan keetiif itti fayyadamanii dhugaa waan kana jechuudha waan zim jedheetuma kanumaan isinii waraabaatii jiru miti jechuudha waan kana yoo bitattanii itti hojjettan ni agartan jechuudha kijibaa miti waan kana itti fayyadami zim jettee akkasumaan waan arge haasaa jettee bira intarin siin jedha obboleetti itti fayyadamee bilisa keetiif jechuudha dhaamiif waan kana jechuudha namoonni hedduun waan kana hin dalanne garuu waan kana jechuudha bitadhuutii akkasuma immoo kan jechuudha keessattuu siif dhaama shamarran jechuudha nama areeda qabu malee hin feenuu jedhan yeroo hedduu jechuudha akkas jedhan nama areeda qabu kanatu irra caalaa akkasuma immoo dhiirtinis immoo areeda kanaan bareeddi waan ta'eedhaafuu areeda jechuudha karama ilaaliin karama gabaabaadhaan areeda hin qabu waan jetteeti hin cinqamin gonkumaa maboota cinqamuun hafeeti jira jechuudha isuma bitatta jechuudha eegsaa bitatta faarmaasii bakkuma ta'e Itoophiyaa jiraattu feetu bakka feeti jiraadha jechuudha akkasuma iskirshit goote akkasuma immoo profaayilii taambilaanii isaadha jechuudha irratti mata duree irratti
maxxanseetii jira maqaa isaatii jechuudha. Achirraa ni laallattan jechuudha. Irra deebiidhaan yoo raffatanii jiraatan minoxidil kan jedhu kana jechuudha qabatanii deemtanii jechuudha isa bitattanii jechuudha. Yeroo isa bitatan immoo akka itti fayyadamtan jechuudha. Isteeppii takka takkaadhaan waliin laaluudhaaf jirra. Na waliin turtii gaarii isiniin jedha. Egaa amma jechuudha yeroo bitattan maal gootan? Maal goota isiniif fakkaate? Ni bitattaniimi yeroo bitattan fiddanii dhuftan farmaasii bakkuma jirtanii jechuudha. Bakkuma jirtan jechuudha. Bakkuma jiraattan farmaasii deemtaniiti jechuudha. Maqaa kana agarsiiftanii screenshot godhattaniiti telefoona keessanii agarsiiftan jechuudha. Yeroo agarsiiftan sinii kennaa ni fidattan. Yeroo fidattanoo akkam gootan? Jalqaba tananii beektanii waan tana raazuwaar jennaan akkasumas waan tana ni beektan jechuudha. Filaacii tana jechuudha. Namoonni hin beekne hin jirta silaayi. Amma jechuudha zabana ammaa kana keessatti kana jechuudha. Nama rifeensaa osoo hin taane rifeensa irraa haatuun hin jiru sim jettaniituma bakkuma dhumta sana itti dibdan. Ittuma dibdanii achi booda rifeensi ni marga kamataadha jechuudha. Isa areeda akkam gootanii ka areeda hin qabne sun akkam godhaa ni haaddata jechuudha. Akkas godheetuma haadeetuma ishima didiimtuu tana wanni takka hin jirre tana ni haadasi. Haadeetuma jechuudha hunda shiitii jechuudha olii boqoo jalas haga oliitis ni haadee yeroo xumure haadeetii yeroo xumure booda maal godha si fakkaate kunoo inni kana laal shuf itti fayyadami waan kana jechuudha waan akkanaan siniif waraabaa jiru miti jechuudha waan tajaajilaniiti agarreedha jechuudha waan kana fuuteetuma akkatti banta yeroo isa banta jechuudha akkaataa itti fayyadaman immoo waliif siniif himaa kunoo inni garuu bishaanuma jechuudha ugaa laalte bishaanuma jechuudha inni yeroo laaltu isan kana laal jalqaba irratti kanaan haaddee yeroo xumurte jechuudha ishima diimtuu qabdu san gaappileessa silaa reeda guddaa hin qabduumi Rabbi siifaa baasuun hin baasinis hin jedha ishima diimtuu san jechuudha haaddee yeroo xumurte maal goota si fakkaate kunoo akkas goota laal akkateetti naxxeemi akkas walitti qabda tana walitti akkaana qabda laal yeroo kana walitti qabnu kana akkatti waraabdii jechuudha akkatti ni waraabdii nagartaami shuuf akkatti waraabdii jechuudha kanaaf ati akkam goota akkanumatti jechuudha itti qabdeetuma itti waraabdeetuma areeda kankee ka jalaa kana gubbaa achiin jalaan jechuudha muxuwaa yoo ta'uu barbaaddu jechuudha itti dibda jechuudha akkas gooteetuma itti dibda yeroo itti dibda jechuudha hundaa huni dibda gama kanaanis gubbaanis jalaanis bakka areedinaaf haa ba'u jette kanatti dibda oli sisin immoo gara ijaafaa hin sisin ija biraan illee si ba'uu danda'a jechuudha wanni kun jechuudha waan safaaxaati miti siif baasa laakiin bakka areedinaaf haa ba'u jette kana jechuudha bakka areedaa kana sunnaadhaa kana ni dibdee yeroo xumurtee geessiste jechuudha yeroo xumurteetti geessiste hin dhiqxu itti dhiiftaa yeroo salaata salaatufaa dhiqxaa yeroo salaata salaatte geessiftemas ni dibatta laal galgala yeroo raftu ni dibatta takka zuurii ni dibatta lama ganama yeroo salaataan booda yeroo faxaarte jechuudha faxaarte faa akkasuma immoo fuula hin dhiqanne jechuudha yeroo san maraa takka akkuma kanatti jechuudha guddaa osoo hin taane jechuudha of laqaallaqoo osoo hin taane kun jechuudha haga baatii haga bulii 15 faa si gaha jechuudha bulii 15 illee hin darbuu danda'a baatii ati jechuudha waan tanumaan jechuudha torbaan jechuudha torbaan sadii torbaan lama keessatti jijjiirama fidda jechuudha akka baatii akka rifeensi kan kee baatii jiru agarte jechuudha kanaafuu fuuteetii ganama jechuudha ganama kunoo haganuma sigaa jechuudha areeda kan kee ni dibdaa ni jiistaa tidhiista ni bobbaataa qadaan booda jechuudha yeroo dhiqatteen booda ammallee maraa takka itti dibda qadaan booda jechuudha qadaan booda maraa takka itti dibdee bakka barbaaddu hundaa'u itti dibdeeti jechuudha ammalleen jechuudha itti dhiistaa ammalleen galgala yeroo raftuu maraa takka dibattaa jechuudha maraa takka dibattaa yeroo dibattee achi booda jechuudha torbaan sadii keessatti jijjiirama akka fiddu biyya kee obboleessa osoo kijiba hin taane jechuudha
bitadhuuti ilaali siin jedha. Kanaafuu waan ofii kiyyaaf argee akkasuma nama biraarratti akkan jechuudha saahibban kiyya biraarratti argeedha jechuudha wanni kuni waan kana irraa fayyadamii siin jedha obboleessa koo. Bileetti kan muluu taatellee rifeensi muluu siin ta'e waan kana irraa fayyadamaa kun dhaamsa kooti. Kanaafuu muluu taane jettanii hin cinqaminaa shooddee akkasuma irraa fayyadama siin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii pornoonni keenya har'aadhaa kana fakkaata nagaan jiraadhaa.